Qophaa'eetiin jira. Qophaa'ee taa'u jira miti isa. Hayya bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Inshallah hadeessota ati fiddee fi ayatoota ati fiddee osoo ati hin dhufin durallee qopheesseetumaan kaa'ee jira. Maaliif jennaani ummata keessa waan isin keessa waan deemu waan beekuuf jecha duruma jirti. Inshallah booda irratti deebii tokko tokko deebisaatiin deema akka isaatiin jechuudha. Garuu achi dura ammoo xiyyeeffannaa waan Aadamii fi cubbuu isaa kana diiguu barbaachisa. Cubbuun Aadam nu ilaallattuu jechuudha jirra. Cubbuun Aadamiif jecha waaqni du'ulleen jiru, nabiyyiin du'ulleen jiru, awwaliin du'ulleen jiru, tibbeessoon du'ulleen jiru. Cubbuun Aadam abbamatu gaafatamuu qaba malee cubbuun Aadam nu hin ilaallattu. Irra deebisii dubbadha cubbuun Aadam nu ilaallattu. Dabalataan kaati dogongora jettee deebiste sun seera uumamaa irratti boqonnaa 3 irratti Waaqayyoo akkana jedheeni muka jireenyaa akka nyaanne dhoowwe jettu duruma muka lamatu iyyuu jira kan Waaqayyo achi keessatti dhaabee akka Aadamin nyaanne irraa wanna jedhe jechuudha. Mukni lamaan tokko ka hamaa fi gaarii ittiin beekanii fi mukni lamaffaan ammoo ka jireenya zalaalam namaaf kennu. Garuu ammoo sheexaanni Waaqayyo ka jedhe muka hamaa fi gaarii yoo nyaatte kan isa kanarraa yoo nyaatte hin duutaa jedhe. Hin duutaa jechuun maal jechuudha? Yeroo sanii hillim jettee duutaa jechuudha. Hin duune Aadam. Waggaa 930 jiraate dargaggeessi waggaa 33 ammoo Yesuus dhufeetiin midhaashatti galaafatame jechuun hin danda'amu inni kuni. Isa kanaaf ammoo mee tokko tokko irratti haasofina jechuudha. Okay. Aadam akka toobatee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa araaramee jiru erga dubbanne namni cubbuu malee dhalataa kan jedhuuf jalqaba irratti namni cubbuu malee dhalata cubbuu malee dhalata namni cubbuu malee jalqabuma cubbuu malee dhalataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kana yoo fuuneetiin jedhe Yesuus ijoollee eebbisuu isaa jedha Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti Yesuus Kiristoos maal jedhe yommuu waan kana argetti aadee akkana isaaniin jedhe ijoollee xixinnoo gara koo haa dhufaniitiin dhoowwina. Mootummaan Waaqaa kan warra akkanaati jedhe. Mootummaan Waaqaa kan warra akkanaati. Ani dhuguma seetti namni akkuma ijoolleetti mootummaa Waaqayyoo hin simanne kamiyyuu gonkumaa ittiin galuu jedhe. Ijoolleen akkamitti simatti qajeellummaan cubbuu dhabuudhaan. Daa'imman xixiqqoon cubbuu hin qabdu. Si galtee dabalataan Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti maal jedha Yesuus Kiristoos otoo ani dhufee isinitti himuu baadhee silaa cubbuu isaanitti hin ta'u ture jedha. Osoo ani dhufee isaanitti himuu baadhee silaa cubbuu isaanitti hin ta'u ture jedha. Waan beekaniif namni waan beeku erga beekeen booda yoo dide cubbuuti ta'a. Amma garuu cubbuu isaaniitiif sababii dhiyeeffatan hin qaban. Namni na jibbu abbaa koos jibba jedhee otoo ani hojii namni biraa tokkoyyuu hin hojjetin gidduu isaaniitti hojjechuu baadhee silaa cubbuu isaaniitti hin ta'u ture. Amma garuu otoo waan ani hojjedhe arganu anas abbaa koos jibbaniiru jedhee dubbata. Namni tokko cubbuu jechuun waan ati argitee fi seera cabsituudha jechuudha. Cubbuu jechuun waan argitee fi seera cabsituudha. Yesuus Kiristoos osoo an dhufeeti waan kana hojjechuu baadhe ragaan kun osoo jiraachuu baate cubbuu ta'eeti isaanitti lakkaa'amuu jedhe. Akkamitti cubbuun Aadam namatti lakkaa'ama kaaziru iyyuu namni kun nabiyyiin tokko dhufee ibsu malee wannaan jedhu Quraana keessatti wamaa kunna mu'addibiina hatta nab'atha rasuula. Haga ergamaa tokko finneeti wanna jennutti nama tokkollee ka qixaatu miti jedhe. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama tokkollee baachisu kan. Namni kamiyyuu otoo obboleessi isaa cubbuu gara du'aatti hin geessine hojjetu yoo argee Waaqa kadhachuu fi qaba jedhe. Waaqnis warra cubbuu isaanii gara du'aatti isaan hin geessineef jireenya hin kenna. Cubbuun gara du'aatti nama geessu jira. Anis waan akkasiitiin inni haa kadhatu jechuu kooti. Jal'inni hundinuu cubbuudha jedha. Jal'inni hundinuu cubbuudha. Cubbuun gara du'aatti nama hin geessines jira jedhetu hin dubbata. Jal'inni hundinuu cubbuudha wagguu jedhu yoo jallatanidha. Yoo jallatan maaliidha? Yoo hin dalagu jedhanii waan Rabbi nama ajaje tokko dhiisanidha. Isa kanatu cubbuu jedhameeti yaamama. Cubbuun namaadhaan dhaalamtiidha. Cubbuun namaadhaan dhaalamti. Isa kana dura mee xiqqoosidha. Cubbuu Aadam fakkeenyaaf amma hogguu sibbeessuun dubbatu maal jedha? Namni erga Aadam cubbuu isa wanna jedhe korbeessi meeqa qalamee kun akkana godhamee kun akkas godhamee san boodaan ammoo ilma Waaqayyootiin kanaan kimbil godhamee achi boodaan cubbuun nu faraarame. Kun sirriidhaa miti yaaboo. Kun sirriidhaa miti tasuma taate. Maaliif jennaan kun waan warri Waaqa tolfamaadhaa hojjetu dhiigni namaa lolaafamuudhaan aarsaa godhamuun waan warri Waaqa tolfamaa waa hojjetu malee waan nabiyyoonni barsiisanidhaa miti. Fakkeenyaaf amma seera keessatti boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti namni ilma isaa yookaan intala isaa ibiddatti aarsaa godhu namni waan waa himu yookaan falfala hojjetu namni milkii ilaalu tolfattuun yookaan xibaartuun ilaaltuu yookaan ekara dubbistuun yookaan namni waan nama du'e wajjin dubbatu tokkoyyuu gidduu keetti hin argamin jedhe. Namni akkasii sun balleeffamuu qabaa jedheetiin dubbataa jechuudha. Dabalataa wagguu dubbatu maal jedha Lewwota boqonnaa 18 lakkoofsa 21 ijoollee kee keessaa tokkollee akka moolekiif aarsaa ta'aniif hin kennin jedhe. Aarsaa akka ta'aniif ilmaan namaadha yookaan namni aarsaa ta'uu hin danda'u. Warra Waaqa tolfamaatu waan kana hojjeta malee. Warra Waaqa tolfamaatu waan kana hojjeta malee. Ammas Lewwota boqonnaa 20 irratti Israa'elootaan akkana jedhe namni Israa'el yookaan alagaan Israa'el keessa jiraatu kan ilmaan isaa keessaa moolekiif
kennu kamiyyuu haa ajjeefamu jedha. Namni nama aarsaa gochuun hin danda'amu. Ilmi namaa aarsaa hin ta'u. Waaqa dhiisi ilmi namaa aarsaa taanaan warra waaqa tolfamaatti dhaqqabamaa jechuudha. Kitaaba kana yoo dubbistee jiraatte akka tasaadhaa dubbisuun kan kee mara doontu barreesse. Sigaltee barsiisaa amantaalee birootii fi amantaalee addunyaarra jiran birootii fi amantaalee waaqa tolfamaa waan waaqessanii fi baay'ina wal bira qabeetiin dubbisa kaawwanni kun. Kitaaba wannaan warra qorattootatu barreesse kan inni barreeffamee zamana turaadha. Sigaltee zamana turaadha. Wagguu dubbatu kun olaal Kiriishinaan fa'aatillee akkuma Yesuus warra rarraafame kanatti akkana rarraafamee nuuf jecha akkana ta'e jedhanii jarri warri hindiidha akkanatti kaa'atan. Sigaltee warri Kiriishinaa fa'aa warri waaqessu warri hindiidha kunniin akkanatti kaa'atan. Dabalataan kitaaba kanallee dubbismee galiiti yeroo biraatitti isa kanallee ammoo Keersi Kreevis ka jedhamu namticha kana barreessi Kristiin the world is 16 crucified saviors jedheetiin dubbata yookaan fayyiftoota 60 addunyaa keessa jiran eenyuun dura kiristaaniti before Christ jedheetiin dubbata sigalaa miti isa Kiristiin yookaan ammoo Kiristoosin dura namoota 60 bifa kanaan kan waaqeffamaatiin turan waaqni gubbaasanii gabbu'ee nuuf jecha nama ta'e achi boodaan ammoo gabbu'eetti nuuf jecha rarraafame achi boodaan ammoo nuti fayyinee jedhanii ka dubbatan kuni warra waaqa tolfamaa bira waan dhufeedha malee kuni nama qaluun nama ajjeesuun ilma namaatiin dhiiga ilma namaatiin hoolaa ta'e namni eegasanii gorramee nu fayya ka jedhu kun sirriidhaa miti jechuudha. Cubbuun nama biraatti nuti qabamna. Cubbuun abbumaaf cubbuun nama tokkootiif jecha nuti hin qabamna laata? Illa hin qabamnu. Cubbuun nama biraatiif cubbuun abbumaaf malee cubbuun nama tokkoofiyyuu miti. Cubbuun nama tokkoofiyyuu miti. Fakkeenyu Yesuus Kiristoos maal jedheetiin dubbata? Akkana jedhe. Innis ittuma ofii akkana jedhe. Isin kan gadiiti, ani kan oliiti. Isin kan addunyaa kanaati, ani ammoo kan addunyaa kanaa miti. Akka isin cubbuu keessaniin duutan ani isinitti himeeraa jedhaan. Achi gubbatti maal jedheen? Isin cubbuu keessaniin ani nan adeema isin na barbaaddu cubbuu keessaniin ni duutu jedheen. Cubbuu ofiitiin du'a malee namni cubbuu namaa baateetiin hin du'u. Adam maaliif akkas godhe jedhee cubbuu ofiitiin du'a malee namni cubbuu namaatiin hin du'u. Rabbiin ibidda nama seensisu qabee Adam muka nyaate jedhee Rabbiin ibidda nama seensisu hin jiru. A'uudhu billah. Rabbiin ibidda nama seensisu hin jiru jechuudha. Dabalataani cubbuu namaadha dhaalamaa kan jedhu. Cubbuun namaadha hin dhaalamu. Namni cubbuu malee dhalata. Cubbuun namaadha hin dhaalamtu. Sigaltee cubbuun namaadha hin dhaalamtu. Namni kan dhaalu yoo tolinna taate malee yookaan ammoo beekumsa walirraa dhaale malee cubbuu namni walirraa dhaalu hin jiru. Sigaltee maaliif jennaan hojii gaariidhaan namni ka jannata seenu malee hojii gaarii hojjeteetiin malee cubbuun namaadha hin dhaalamtu jechuudha. Isa kanaadha jechuudha. Kan gara biraadha ammoo cubbuun Adam nu laqqabdii kan jedhuu fi bismillah mee waan tokko dubbifna waan Quraani dubbatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuraa 53 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhee dubbata. Am lam yunabba bima fi suhfi Muusaa ayat 36. Sila inni odeeffamne namtichi akkasitti mormu jarri akkana morman kun waan kitaaba Muusaa keessa jiru. Kitaaba Muusaa jechuun barreeffamaalee Muusaa Nabii Muusaa alayhi salaam lafarratti dhiisanii biraa deeman. Wa Ibraahiim alladhi waffa kitaaban Ibraahiim isa waadaa guute san keessa illee waan jiru. Alla taziru waziratu wizra ukhraa. Lubbuun takka cubbuu nama biraadhaan baatu. Wa allaysa lil insaan illaa maa sa'a. Akkasumallee nam tokko waan dalagate malee waan biraadhaa tokkollee isaaf hin jiru. Waan sa'a yoo soofa yuraa ka jiru. Isa kana ka jiru jechuudha. Amma suuraa Faatirii irratti ayat 18 irratti maal jedha? Walaa taziru waaziratu wizra ukhraa. Lubbuun takka cubbuu nama biraadhaa hin baatu jedheetiin dubbata. Suuraa Israa suuraa 17 faata 15 man ihtadaa fa innama yahtadii li nafsi. Namni qajeele lubbuma isaatiif qajeela. Wa man dalla fa innama yadullu alayha. Namni jallatelleen lubbuma isaarratti jallin isaadha. Lubbuun takka cubbuu nama biraadhaan hin baatu. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Nama tokko yunqitaatu haga ergamaa erginutti jaa Rabbiin subhanahu wa ta'ala. Akka macaafaatti yoo deebine ammoo namni ibidda jahannam seene ibidda jahannam keessa Yesuus dhaqeetiin ummata kanatti lallabee achi keessa baasee jedhan. Rabbiin subhanahu wa ta'ala ergamaa tokko sun ergi waan tokko sun dubbatiin eegasanii nama ibidda seense ka jiru kun sirriidhaa miti jechuudha. Maal jedha asitti ammoo Hizqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irraa dubbisu lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Ofii isiitii duuti. Ilmi cubbuu abbaa isaatiin hin adabamu yookaan abbaan cubbuu ilma isaatiin hin adabamu. Qajeelli nama qajeelaa isumaaf ta'a. Hamminni nama hamaas isumaaf deebi'a. Namni hamaan tokko garuu yoo cubbuu hojjete hundarraa deebi'ee ajajawwan koo hunda eege waan qajeelaa fi waan sirrii hojjete inni dhuguma ni jiraata hin du'u sii jedha. Namni ofii isaatiin sii galtee ofii isaatiin yoo ofii isaatii qajeeluma qabaate yoo ofii isaatii
karaa rabbii irra deemeetiin jedhe santu fayyada malee namni tokko balleessan inni hojjete keessaa tokko iyyuu isattiin herreegamu. Sababii wantoota qajeelaa hojjeteef inni lubbuudhaan ni jiraata. Ani du'a hamootaatti nan gammada jedha Waaqayyo Gooftaan jedha. Du'a hamootaatti duratti rabbiin nama barbaade maal godha ka jettu du'a hamootaatti nan gammada jedha Waaqayyo. Ayyee geesseetiin jira.